Shamaa harka fuunee kabajamoof jaallatamoo hordoftoota chaanaalii Abdii Inspire nageenyi isiniif haa baay'atu. Egaa akkasuma guyyaa irraa keessatti barnoota adda ta'e tokko waliin ilaalla jechaadha. Innis maal inni jettanii akkamitti view baay'ee argachuu dandeenya YouTube irratti yeroo viidiyoo post goonu. Akkasuma immoo akkamittiin YouTube keenya maqaa dogoggoraatiin illee yoo search godhanii YouTubein keenya dafee mul'achuu danda'a. Namoota biratti kan jedhu jechaadha. Barnoota kana waliin ilaalla jechaadha. Akkasuma maatii keenya kan hin ta'in subscribe gochuutiin akkasuma immoo akkuma baratame like gochuutiin viidiyoo kana eegalaas jechuun barbaada. Egaa gabaabumatti egaa barnoota irraa jalqabuudhaani jalqaba irratti bakka nixibxaabiin sadii jiru kun erga cuqaastanii booda bilbila keessan gara kompiitaraatti jijjiiruu qabdu jechaadha. Kana booda wanta isinitti agarsiisu kana arguu hin dandeessan jechaadha. Wanti kunis argaa jirtu bakka kana desktop kan jedhu kana kilikii gootu jechaadha. Bakka raayitiin jiru kana yeroo tokko cuqaasuudhaan akkam fayyadamaa jiru kanatti fayyadamtu jechaadha. Akkas jechuun haala kompiitaraan ilaaluu dandeessu jechaadha. Isinillee ediitii kana chaanaalii keessan keessa seentanii haala kanaan sirreeffachuu dandeessu. Egaa akkasuma wanta nama isinitti himaa jiru kana sirreessuudhaa fi bakka profaayilii aayikeniin keessan jirtu kana yeroo tokko cuqaastu haala kanaan gizee cuqaastan akkasitti isiniif fida jechaadha. Egaa yeroo kanatti bakka YouTube Studio jedhu kana cuqaastu jechaadha. Jalqabarra kan jiru kana YouTube Studio kan jedhu kana jabeessitanii qabdu. Kana booda Open New Tab kan jedhu kana si jalqabarra yeroo kana cuqaastu jechaadha. Achi haala kanaan isiniif fida bakka kana cuqaastu jechaadha. YouTube Studio kan Google Chrome kana seenuudhaa fi haala kanaan sirreeffachuudhaaf jechaadha. Akka kompiitara irraa fayyadamaa jirtanitti namoonni tokko tokko PC irraa fayyadamuutiin kan isaan sirreessanii. Isin garuu bilbila keessan irraa fayyadamuudhaan karaa salphaa haala kanaan sirreessuu dandeessu. Steeppiin jalqaba isinitti hime sanarraa kaatanii jechaadha. Egaa haala kanaan chaanaalii keessan ediitii gochuu dandeessu jechaadha seeraan. Akkaataa itti namoonni maqaa yoo dogoggoranii search godhanii karaa garaa garaatiin jechaadha kan isin argachuu dandeessan. Namoonni kan keessan chaanaalii keessan argachuu danda'an jechaadha. Egaa addana kana koornerii xumuraarraa wanta kana chaanaalii keessan kana sirreessuudhaa fi koornerii xumuraa kanarra jira seetingii kan jedhu mallattoo seetingiin kuni yeroo tokko cuqaastu jechaadha mallattoo seetingii kana. Egaa haala kanaan isiniif fida jechaadha yeroo mallattoo seetingii kana cuqaastan kana booda chaanaal kan jedhu kana yeroo tokko cuqaastu. Yeroo kana ilaalaa jirtu seetingii kan inni isiniif fidee jiru. Seetingoota hedduudha jechaadha. So lookeshinii warri hin jijjiirinis jijjiiruu hin dandeessu haala kanaanii. Akkasuma immoo amma kan isinitti agarsiisu namoonni search godhanii kan isaan ittiin argachuu danda'an chaanaalii keessan keywords kan jedhu kana bakka kanatti filachuu qabdu jechaadha. Jechoota barbaaddan jecha barbaaddanii namoonni chaanaalii keessan search godhanii akka isaan argatan jechaadha. Egaa fakkeenyaaf kanarratti maqaa chaanaalii kanaa namoonni icciitii qofa barreessanii osoo dhiisanii akka isaaniif bahu nan barbaada. Akkasuma immoo icciitii namoonni qubee tokko qofaatiin tsaafuu danda'u. Haala kanaan osoo tsaafanii isaaniif haa bahu. Ammas deebiin miidiyaa jechuun immoo namoonni akkasiin tsaafan jiraachuu danda'u. Namoota kanaaf searchiitti akka inni bahutti jechoota hedduu itti guutuu dandeessu jechaadha. Jecha barbaaddan jettanii asitti Oromoo jedhee search itti guutuu nan danda'a. Fakkeenyaaf namoonni Oromoo jedhanii osoo isaan search godhanii chaanaaliin koo carraa duukaa mul'achuu qaba jechaadha. Namoota bebbeekamoo fayyadamuu dandeessu. Asitti fakkeenyaaf Abeel jedhee osoo barreessee Day7 hedduutu jiru. Aboogidaa warroota chaanaalii guguddaa ta'an Itiyoo haala kanaan Itoophiyaa guutumaa barreessuu dandeessu. Oromiyaa barreessuu dandeessu. Namoonni jechoota kana yeroo isaan fayyadamanii chaanaaliin keessan duukaa mul'achuu danda'a jechaadha. Jecha kana akkasuma dheeraa wantoota dheeraa asirratti gashuu dandeessu. Barreeffama baay'ees gashuu dandeessu asirratti isinitti agarsiisuuf jecha warroota kana fayyadamee jira jechaadhani. Egaa ammas immoo advanced setting kan jedhu kana next step itti aanu ilaaluu dandeenya jechaadha. Wanta dirqama sirreessuu qabdantu jira jechaadha as keessattis. So kana keessatti dirqama wanta isin chaanaalii keessan irratti sirreessuu qabdan jechaadha. Chaanaalii keessan irraati amma namoonni tokko tokko viidiyoo keessan fuudhanii deemanii viidiyoo chaanaalii biraa irratti hojjechuu danda'u. Warroota kanaaf sin fayyada jechaadha. Maaliifi namoonni akka isaan fakkeenyaaf filannoon filadhee jiru namni kamiyyuu akka viidiyoo kun hojjennedha. Warroota kana searchii raayitii godhachuu kilikii gochuu qabdu.
Akkasuma immoo namoonni ammas viidiyoo keessan kutaniiti shoortii taasisanii chaanaalii biraatti fayyadamuu danda'u. Kanas hin eeyyamnu jechuudhaan kilikii gochuu dandeessu. Haala kanaan fakkeenyaaf raayitii ta'ee hin jiru ture. Raayitii akkasitti gochuudhaani xiqqoo ziqqi gootanii gadi buttanii akkasuma kilipii keessan irraa kutanii akka isaan hin fayyadamne warra kana hundi raayitii ta'e kan jiru kana gochuu qabdu jechaadha. Akkasuma lammaffaarra kan jiru kun immoo viidiyoo keessan irratti beeksisni akka hojjetamu kan eeyyamuu dandeessaniifidha jechaadha. Kana jechuun moonii akka inni hojjetuufidha. Kunis kilipii akka hin cinneef viidiyoo keessan tootaalii daawunloodii godhanii kilipii lafa fe'ee godhanii kukkutanii akka isaan hin hojjenneef raayitii gochuu qabdu jechaadha. Yommuu namoonni haa hojjetanii kilipii korratti namoonni hojjetanii waan barbaadan haa godhan jettan immoo dhiisuu dandeessu, kan akkasiin dhiisuu dandeessu jechaadha. Ani garuu maaliin godhe kilikii godheen jira jechaadha. Warroota kana dirqama sirreeffachuu qabdu. Erga sirreessanii booda xumurarra bakki seev jedhu kun jira jechaadha. Akkuma argitanii mallattoo seeviin addana jira jechaadha. Kunoo seevii kana cuqaastu yeroo tokko jechaadha. Kana booda salphaatti namni chaanaalii keessan argachuu danda'a. Baay'ee barnoota bu'aa qabudha. Egaa chaanaalii keenya irraatii barnoota argattanii jirtu yoo ta'e, yoo isiniif danda'ame laayikii godhaa, hiriyoonni keessan barnoota irraa argatanii, akkasuma immoo chaanaalii keenya sabskraayibii nuuf godhaa, sheerii godhaa. Galatoomaa viidiyoo biraan amma ol agarrutti turtii gaarii.